السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني كبجمتو تدعوتو تأشا عندك جرتو أكان جرتا نجا جرا الحمد لله رب العالمين دعوتو تكينا رديبني جرا إجاس كبجمتو تدعوتو تكينا وردفتو تكينا كمسن وروني بيا كيس جرتني في وروني بيا لا جرتن أكم جرتن نجا جرتني جرا الحمد لله قلت ربي قيوتا مراسا نبودا ديبني رفنيرا سارة قيا رايو أنا هنا كذي قيا رايو نبنيتهم بينو سنجا أيرو باي مالفين قيوتا جلسني فكاتة يو توري هالكن تكو ساعتي دقدامي أفر توري دفو وباي توري دفينا فكاتة ساعة تكو كونديوتر هو روادا ديلي أسرع هردفتو تكينيو جيرو باي وجناس فني ناتي تولا توري إيجا إمجاو مي 24 ساعة سرت تحسون إمجاو كانوا ما في موقفة استديو بنني جنة 24 ساعة كساو تكاد ساعة سديت سيناسو سيفنا إن شاء الله إن شاء الله قاف استديو بنني إن شاء الله قاف سيناسو سيفنا أما فكر ما تقولير دقيقة كورشاني في ديجا ما في ساعة فيديو سينما راجع شو ركاب جم تو تداوتو تكينيا أرمو مارك بتني رفتايو جنة أكما بكمو مشى بولتي تنا مكانسي رحيمة jedhamtu qabannee dhufnee jirra jechuudha. Egaa meeshaan isii kun amma viidiyoo irraa hojjechuu fi meeshaa isii keessaa meeshaan xiqqishoo as hin jirre illee hin jira. Abbaa sadiitu sin jira. Kanaaf meeshaalee kanneen irraa viidiyoo isinii hojjettee Aishaan ani kaameraamaanii ta'uudhaan isin bira jira. Ammaan immoo warroonni chaanaalii kenna kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan subscribe godha. Viewun kenna mootummaa yaani amaariffaan hojjechuun dirqama ta'ee argame la Oromoo kenna uummata walaa guddifnu isin jenna daawwattoota keenya yoomiyyuu afaan Oromootiin qofa hojjennaa nuti yaani yoo warri afaan ijoollee Oromoo taatanii warri afaan Oromiffaa hin dhageenye keessa isin hima hin gaaf tokko eeyyamsiifnee hordoftoota keenya. Kanaaf yoo isaan eeyyaman keessa baay'inaan mire. Kanaaf mootu isin jajjabeessinaa nuun jettan Oromoo ta'ennaa nuti afaan Oromootiin hojjennee guddachuu barbaanna isinillee afaan Oromootiin hojjennee isinillee gargaarree fillee guddachuu barbaanna share like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessa isiniin jenna warroonni haga ammaa mootu subscribe gochuudhaan share gochuudhaan nu bira dhaabbattan as nu hojjigeettan wallaahi jaalalli kenna onni irraa qabadde isin bira haa ga'u isiniin jenna daawwattoota kenna sababni isaallee nama qanii ani kuweetii galu na beekutu nama dhufee meeshaan irraa xalabataa jiru jira qanii kuweetii galu an subscribe meeqa akka qabaanatu beeka dhagaa adresi na wajjin eeydaniitiin bu'aa bahii kenna kana warri hubattan wallaahi guddaa isin galateeffanna isin kabajna isin jaalanna warri haara dhuftanillee akka karaa dheeraan wajjin deebtan abdii qabna anamma xumureera kallattii mangara meeshaa warroonni chaanaalii kemaanoo lakkoofsa bilbilaa kenna hin beekne duwwaa 977 jechuudhaan gama waasaappitiin akka dhuftan isiniin jenna iimoon dhufuu yoo barbaadanis akkasumas isin keessummeessina telegiraamis ni jira kallattii makamiinuu nu wajjin koottaa anasumaan kaameraamaanii tahee isin wajjin itti fufaa. Ayyee daawwattoota keenyaa amma kallattii mangal mirra dubbisaa meeshaa gatii isin timaatanii meeshaa isin agarsiisaa obboleettiin teennaa rahiimalleen kallattii meeshaa kee ilaalla dhuutii rabbiin nagaan isaa galchisiin jedha obboleettii yeqaalii kallattii tokko faratti televezyiinii abbaa inchii 32 qabdii kun xiggisan jira jechuudha televezyiinii kan deddeebinee bitaa jirra televezyiinii kun maashaallah warri fudhatee namni itti fayyadamaa jiru jira wallaa kennallee jechuudha televezyiinii gaarii waan ta'eef deddeebee sun bitaa jira inchii 32 qarshii kun 15 qixxaanu global sahanii booraan qabdi obboleettiin teennaa Kulo global sahanin kana mirca kiyaanin boroo yeedee sabitee jechuudha daawwattoota keenya kameraan moo qixxaanu feermusii qabdii feermusii lama ka akka wayii babbareedu qofi kuno feermusii lama qabdi obboleettiin teenya kana fakkaata kun saafis irratti qopheesse haala kanaan fidee jira jechuudha daawwattoota keenya feermusii akkana babbareedu sana fideefi jira gatiin isaa qarshii 5,500 daawwattoota keenya kameraan mootuyyuu maal fakkaate Fermuzi adi jalle nama qabde kuleen teena fermuzi adi jalle malee kuno as jira jechuudha daawwattoota keenya adi jalle nani maaliif sarvisii wal qamarra hin teenne taa'u nama barbaachisadee asirra taa'ee jira kana fakkaata daawwattoota keenya fermuzi adi jalle kuno qarshii 2,000 gatiin isaa kameraan mootu distii abbaa torba qabde kuleen teena distiin abbaa torballee kana fakkaata isin jedha daawwattoota keenya qarshii 4,800 qaraa guddaatti jechuudha. Shi kaitan mu disti apa terba mashina bishaan ho'isu kun boilerii qabdi kana fakkaata boileriin keessaa sibiila ta'uun dirqama jechuudha wantoota keenya keessaa pilaastikii taana rakkoo figiriidha keessaa kun sibiila ka ta'e binne jechuudha yeroo hunda duuni bulee ta'uu danda'a adii ta'uu danda'a qalanii fedhellee ta'e keessaa sibiila ta'uun laazim jechuudha daawwattoota keenya inni mootu qarshii 1,800 yoo warqammaa habbaa lama qabdi warqammaa qulqulluu fi warqammaa buleen qabdi jechuudha. Wantoota keenyaa kaameramaan keenya dhagaa godhee isin agarsiisa.
gatiin isaa kuma lama qarshii kuma afur lamaan isaa irratti maashina juusii qabdii obboleen teenna maashina juusii kun as jira maashina juusii saachii ka ta'e jechuudha kenna ka qimamii daakuu ka buna daakuu qabaa ka immoo juusii daakuu lama qaba jechuudha akkuma asirratti argaa jirtan kana diqqittiin sun qimamii ta'ee wantoota gogaa ta'e waa hunda daayiti kunniin lamaan immootu waan fasaashii ta'e waan hunda daakaa jechuudha daawwattoota keenna ataakilta adda addaa waan hunda daakaa jechuudha daawwattoota keenna ni beeytanii mana maadaamii hunda jira jechuudha. Ka itti aanu mootuyyuu maashina bunaati. Maashina bunaa kun niima ajjirta jechuudha mana nama tokko keessa gahaa akka taate maashina bunaati. Ishii siniinee yeroo hedduu ni beeyta waan ta'eef. Ka itti aanu makarajii lama qabdi obboleettiin teenna. Makarajii leetiri takkaa fi leetiri lama qabdi. Kun xiqqishuun taramee ilaalame aanan itti danfisuu bishaan bunaa itti danfachuu. Silaa bunni jabana danfaa bishaan bunaa danfachuu waa hedduu fayyadee jechuudha daawwattoota keenya ilaalame argamatti illee nama itti rakkabuutti irra rakkatti gochi godhuufis das nama itti jechuudha kun immoo irra guddaallee kun asii qabdi jechuudha obboleettiin teenna margajii lama qabdi lamaan isaa walirratti meeqa isin fakkaata lamaan isaa kuma tokkoo fi 600 saanii zirgii amma dhuftee fi faashina akka taate jechuudha daawwattoota keenya isii furdooftan kaarraa taate kana qabdi. Kuma tokkoo fi 600 bitamtee daawwattoota keenya ka biraan mootiyyuu koonfartii qabdi obboleettiin teenna. Hayyee daawwattoota keenya obboleettiin teenna koonfartii qabdi. Koonfartiin kun gatiin isaa qarshii 7 kuma koonfartii kan bareedu akkana bareedu tanaadha jechuudha daawwattoota keenya. Beebii diraasii lamaan qaba. Yaani waa hunda qaba karameellaa beebii karameellaa diraasii kun akkana bareeddi. Kan fakkaatu ni jedha daawwattoota keenya koonfartiin obboleettiin teenna ammasillee jira. Algaa libsii qaba. Diraasii lama qaba kana malee. Laalame diraasii kana lama qaba jechuudha daawwattoota keenya kana fakkaata. Daakuyyuu gatiin isaa kun torba isiniin jedhee jira kalarii adda addaatiin dhufaa kalarii miti. Bitaadhaa itti fayyadamaa isiniin jedhaa biyyaan baasa irraa galchuun firfiin isaa kaargoo malee firfiin biraa hin jiru jechuudha daawwattoota keenya bitaadhaati. Itti fayyadamoo koonfartiin agarsiisa. Shimeeshaan itti aanu firiidha. Firii habbaa sadii qabdi obboleettiin teenna akkuma argaa jirtan kana firii kana yeroo hedduu deddeebinee jenna sababni isaa firii bareedaa waan ta'eef isiniin jedhe daawwattoota keenya kun xiqqaa irraa boodati mana keessatti ni ta'a yeroo hedduu akkuma isiniin jedhe jechuudha daawwattoota keenya. Ka itti aanu mootiyyuu rakabootii abbaa gadaa. Rakabootiin abbaa gadaa akkuma isin argitan kana siinii fannooti yookaan siinii adda adda shagamtee tana faayamee bareedee kun haala kanaan as taa'ee jira maashaallah baay'ee nama jedha jechuudha daawwattoota keenya. Rakabootiin kun siinii tannaan mana keessaa dhabu waan hin barbaachifne isin jedha daawwattoota keenya laalame kanatti aannan naqattanii aannan keessa danfistanii gizee itti naqattan maal tokko hin dhagahamu dubartii wal ta'een beeytanii kana keessa ammoo sukkaara gizee itti qicattan baay'ee akka das nama jedhu isin hin beeytan isinitti himu. Gazaan immoo namni kenna baay'inaan namni baadiyyaa fa'aa nama guguddaa fa'aatti gizee buna kennitan siinii xiqqishuu saniin kennu ruttana yoo kennitan baay'ee das nama jedha jechuudha daawwattoota keenya. Obboleettiin teenna siinii kana irratti bitatte malee siinii xixiqqishoollee firii 12 qaba rakabootiin isii jechuudha. Kanas ni barbaachisa waan ta'eef kun laalame asitti immoo buna aananii walitti makame gizee as keessa qicatan baay'ee waan das nama jedhudha isiniin jedha daawwattoota keenya. Kana fakkaata rakabootiin abbaa gadaa siinii baay'ee daawwattoota keenya rakabootiin abbaa gadaa kana fakkaata akka biraa immoo rakabootii diillaayitti illee qabdi obboleettiin teenna rakabootii abbaa gadaa gizee tokko tokko itti fayyadamtu rakabootii ifaa kana immoo yeroo tokko tokko mana keessa billichi godhuudhaaf kana barbaachisa jechuudha daawwattoota keenya. Kunoo siinii isii ishii keessaa hin baafne maaliif yeroo hundaa ni argitan waan ta'eef ni beeytanii kana fakkaata siinii isii rakabootillee kana fakkaata gatiin isaa qarshii 4,000 isa bichaa miti wanti inni qabu yeroo hedduu agarsiisu waan ta'eef isii tana qaba tana immoo jabanaa rakkaatan qaba. Kanallee qaba jechuudha daawwattoota keenya jabanallee rakkaa'uu dandeettanii ibiddallee irratti hattanii irratti ho'isuuf ni fayyada jechuudha daawwattoota keenya kana fakkaata. Ishii ka itti aanu mootu rakabootii ifaatiin agarsiisa burcuqqoo bishaanii firee 24 qabdi obboleettiin teenna firee 24 keessaa firee 6 baasee asitti kun hojii itti qopheesseera jechuudha daawwattoota keenya haala kanaanin kana fakkaatu kun firee 6 qopheessee kunne kaartoonii keessa jira kun akkuma ashagametti kun achi jira jechuudha daawwattoota keenya. Fireen 6 bicha asitti haa qopheessu malee firee 24 qabsiin jedheera qarshii 2,400 fireen 24 jookii bishaanii qabdi jookiin bishaanii kun kama meeshaan agarsiisa kan bareeddu kataati kana jechuudha daawwattoota keenya. Qarshii 800 bitama. Masoobii buddeena masoobii daabboo qabdi obboleettiin teenna masoobii buddeena masoobii daabboo kana biraa duraan agarsiisa.
كان نتسال وقتها جينا نصور بدينا كنا كان فكرت جدا وقتها جينا دانتلي تدريبي هذا كلام دانتلي سله دانتلي سله بيته بريته جدا وقتها جينا كبدينا تي كذا بولا يجرا غاديان تيتي تيكو كبدي كذا بوتي دانتلي تبدا وانت تيجي من اللي جرى برو بربط كذا بو جيت لا تندي وانت على كلام كمان هذا كمان إذا دابونا واحد أمامه يفيدا يجوا هذا كمان قبل شوف كنا أكمل بريدي يجوا دا وقتها كنا كيس سلة رالو برباد كنا كنا فكرة يجوا دا وبان صح كنا دانت ليجي فترة كثيرة كذا كل لاجي نسكت نجيا كوني موتو كذا بودي كبدي نادي سلامنا كيس تاري يلو باجي ويركاي سيرنا دامن دانت ليجي سكنا لك جهار يجوا دا بكيت انتهى شيء ماله على كمان دانتل نسا كنا فيس جهاد بكين كذا سيران تايتي كيسا كنا فكرة مصوبي بدينا كمان بدينا كيسا قواجو اللي كمان جوا وقتها كنا بدينا فك جهاد وقتي كنا فكرة كورين سله كنا فكرة كنا أكنت كقرر أمي لما كان يجوا دا وقتها كنا كتول كاستر إذا كذا سا هر كيسي فيا هر قدوينا تهود يتنيله تبي تتنيله ربنا كان ساعد كناني كنا فكرة مصوبي وان برد برا يرام مصوبي كبرة سنتك مسكرة وقتها كنا يشبرون لك اليوم تهبولين تنتو مرة سيني فنو كبدي سيني فنو وقتها كنا سيني فنو بوليت تنا اللي إسكان أكون ودا وقتها كنا باقي بريد سيني دني كأنا ني كسكرة كموت يو نافي سكر ولا نكموفي مسكم مجا سيني جهافي كان سيني جها كبدي كورا كأدريسي كرمو أكتر كتير فن سنكنا كوات كوزي وكان يمو أكتر بيفكر زيرو كان باي نمط طلع كورا دا وقتها كنا كان فكاتا قديم مسلة كارشيكو مسريعات ترتي رامما كنا درام كمالا ما باي ترتة نعم موتو كيتانو تلاجة كبدي برين تنا تلاجة إذا كان كبدي كنا دا وقتها كنا تلاجة كنا كبدي كمان ننسى لما نيجو أشكي سراج كورا دا وقتها كنا أكتر أمنة إيش أنا كرسا ويا هلوان تلاجة كنا بيتني كل في كبا مدرتنا كبا ككيلك كبا تلجيتي فجرتان كبا وانا نكمل من جبريل كورا دا وقتها كنا وانا تلاجة تبقى مولو ما كبا इसी देर से चाकिन डट्टे को बरबारे थी एक इत्यादि मु मंडे जा खारा वाला कभी कोनो मंडे जा खारा वाला ऐसे जिस तरह होता था कि ना गति सी का चीज़ बसाते थी बुर्चुको शाही कभी बुर्चुको शाही अच्छी जिस तरह बुर्चुको शाही ले गति सी ले तेज़ सी वजीनु जो तेज़ जाफी बुर्चुको जहाँ कभी करशी बसागरी बिकमती खबरां मोदु जो फराजा गुड्डा सरी कभी बुलेंते ना फराजा गुड्डा सरी asing hinjur itu orang timfinne bakal magazine aja lah cuman dewa itu ada waktu tu kena farash guguda sedih pun kasih kamu kuda sedih ini ibadah ini kita jadi cuma guguda ke alga sontare likannya jadi juga lesai itu ada waktu tu kena sini apa gada kuno isa kan agar sisi res rakabodu aja agar sisi ada tiba rota kita ini lihat doang jadi dia itu ada waktu tu kena aku melihat hinta agar sisi tu kuno akan gurgulam tu itu rakabot ada tiba tu gurgulam di sini wan tu ni كتوه دسي وجه كارشي كمان ما بيباهوري كبرام موتي سهاني راني كبدي سهاني راني بفهمه مرينا كلام بالنبي كنا يجرا دا وقت تكينا كارشي كمان سديه في تبى جهان غرغرما دانتلي لام كما صوفي حاله كان تيمبر يجني كنا دانتلي لامان كارشي كمان تكون بتما تا سيرفيسي وركاما جرا سيرفيسي وركاما كودكاتي بيشي بتكو يعني وجه फार्मूसी आदि फार्मूसी हुंडो जिन्होंने पूरे जना कर सीसो सर्विस या मरुफ्ते तक कां गेट अम्ते बरेडे रुफ्ते रहा होता था कहना क्या ना फक्का सर्विस कौन तूने और पूरा को ऐसी तक करालता यो बर्बादे मोटू इसी गुड्डों के साथ क्या इसी तरह ना होता था कहना कदूर रलायत येते को गति लेंडे वालते रुफ्ते क्यों होता था कहना दुराडू मिसल लक्षण बरेडा का नहीं बा क्या ना फक्का सर्विस इन तूने कौन सा दी भी डिब्बेशन ये क्यों होता था कहना तक कौन सा दी बगमन लें जितनी करो तना तो रवैया बरेडे चार तना भी नहीं क्यों होता था कहना kaiti anu ini macam cara mangka nyata free kudalam waktu tu kena mangka nyata free kudalam karena fakar sini jadi dah waktu tu kena sih cara kunis jah free kudalam itu dah waktu tu kena ani amma tu mulai jadi orang yang amma rajin tursani opsana lagi fatan gudda sinta tepat dah haga video gratis buat 3 minit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh